Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama akkam jirtu hordoftoonni channel keenyaa bilbila original ta'e yookaan immoo ka fake hin ta'in bilbila haala kamiin akkasin bilbila bareedaa fi fake addaan baaftanii baruu dandeessanuun isin agarsiisaa jira viidiyoo irraa keessatti bilbila yeroo bituu kaatan ta'e akkasuma nama bituuf taatanii yookaan immoo bilbila fayyadamaa jirtanullee yaa ta'u original moo fake da bilbila sun akkasuma haala kamiin akkasin adda baafattanuun viidiyoo kana keessatti tokko isin agarsiisaa jira. Har'a booda bilbila yeroo bituu kaatanis akkasuma nama gaafachuu hin qabdanu bilbilli takka bareedaadha kan jiru bilbila akkamiiti ammallee lakkoofsa haala kamiin akkasin lakkoofsa takka naqxanii IP adreessaa yookaan kaameraan isaa qulqulluu ta'uu dhiisu haala adda baaftanii bartanoo jechuudha. Viidiyoo kana keessatti bilbilli bareedaadha jedhamu kaameraan isaa akkamii ammallee bilbilli kun seetingii bilbilaa keessaa eessarraan akkasin baruu dandeessanuu fi lakkoofsa isin bilbila keessatti naquudhaan bilbila originaalaa fi feekii addaan baaftanii baruu dandeessanuun viidiyoo kana keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Kan isin agarsiisaa namoonni haaraa ta'an viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquun eegalaa viidiyoo kana akkasuma namoonni haaraa ta'an sabiskiraaybii gochuu hin dagatina. Akkuma isin hime viidiyoo laayikii tuquun hamilee guddaa namaa kenna. Laayikii tuqaa barnoota bilbilaa wal qabate waa'ee yuutuubii ta'e waa'ee tiiktookii feesbuukii ta'e waa'ee bilbilaa wal qabate hunda irraa waan isin hin galle jiraata komantiitti gaafadhaa isin jira. Chaanalee viidiyoon kun akkasuma yuutuubiin akka nama hedduu bira hedduu biraan ga'uuf laayikii tuquun eegalaa isin jira. Laayikii tuquun waan takka sirraa hir'isu garuu anammoo hamilee baay'ee yookaan immoo baay'ee na gargaara waan ta'eef laayikii tuquun eegalaa isin jira. Awwala bilbila takka kan isin adda baafattanii baruu dandeessan originaalaa fi feekii ta'uusaa kanaan dura raanii agarsiisan jira. Bilbila GB guddaa qabatee jiru bilbila haala kamiin akka baruu dandeessan isin barsiisan ture viidiyoo kan kojaanii argattu. Hamma amma kan isin agarsiisu lakkoofsa takka fayyadamtanii lakkoofsa naamma isinitti agarsiisu kana bilbila keessatti naquudhaan bilbila kan keessan qulqulluu ta'uusaa yookaan immoo original ta'uu baruu dandeessu jechuudha. Bilbila keessarraa lakkoofsa kana eessaraan keessatti naqxanuun bakka dawwalaan iseentu awwala bilbila keessarraa lakkoofsa kanatti naqxanii ni ilaaltu bilbila keessanirraa bakka dawwalaanii haala kanaan urjii maslaalii fi 0 keessanii 6 keessanii maslaalii ni keessu jechuudha. Kun bilbila keessanii jechuudha. IM bilbila keessanii kana lakkoofsa asirra jiru kana ni qabattu. Kan amma ani dhokse malee asirratti lakkoofsa asirratti jiru kana sadan asuma IM1 IM2 akkasuma serial number yookaan immoo serial numbers kana lakkoofsa asirra jiru kana ni ilaaltu wala ni barreeffattu yookaan ni ilaaltu jechuudha. Egaa ka asirra jiru kana adda baafattanii bartanii kaatanii immoo bilbili keessanii lakkoofsi kun seetingii bilbilaa seenuudhaan lakkoofsa hamma asirratti agartanii kaatan kana seetingii keessaa bakkatti argachuu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Seetingii bilbilaarra eega seentanii dhaxxanii bakka about point bakka jedhu ni seentu jechuudha. Lakkoofsa isin amma achitti agartan kun asirratti mul'achuu qaba. Yoo asirratti mul'ate bilbilli keessan originaalaa jechuudha. About point bakka jedhu yeroo tuqxan asirratti model jechuun maqaa bilbilaatii serial number kana kan amma achitti agartaniin tokko ta'uu isaanii ilaaltu jechuudha. Asirratti IME solti waan kan jedhu kun IM bakka hamma laallee kaane tokkoffaa lammaffaa jira. IM1 IM2 isinii baasee ture sanaa fi ka asirra jiru kana tokko ta'uu isaanii ilaaltu. Lakkoofsi kun lakkoofsi yoo tokko ta'e bilbilli keessan bilbila bareedaadha jechuudha. Bilbila originala jedhama jechuudha yookaan immoo bilbila bareedaadha itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Bilbilli kan keessa jechuudha. Tokko garuu yeroo takka bilbilli siistemni isaa yookaan immoo bilbilli bareedaa fakkaateetuma kan nama shawwadu jira jechuudha. Bilbilli tokko achirratti keessatti gochuu qabdan kana eega adda baaftanii kaatanii bilbili takka ammas karaalee itti ilaalamu viidiyoo takka gadhiisan ture garuu isin haala namas nagarsu kana asirratti naqxu hammallee bilbila kan keessan originala ta'uu isaa karaatti ilaaltan inni kun ammallee 0 kaa'uudhaan urjiitti deebisanii maslaal ni gootu jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa yookaan immoo asirratti wantoota kana isinii fida hammallee yoo originala ta'e feekii yoo hin taane jechuudha. Riid jechuun diimaadha, giriin jechuun riida bakka tuqxan diimaa isinii baasuu qaba. Bakka giriinii kana giriinii karaa isinii baasuu qaba jechuudha. Asirratti wantoonni irraan gadee kan jennu akkuma ingiliffaan dubbataman yeroo irra gaxuqxan wama himame sana isinii baasuu qaba originala jedhama jechuudha. Bilbilli akkasuma itti fayyadamaa jirta yoo kana baase garuu kana baasuu dhiisus karaalee biraa karaatti ilaaltanu Android version isaanii ilaaltu. Android version keessaa waa lama kan isin agarsiisu. Tokkoffaa bilbilli originala jedhamu eessarratti kan inni official jedhee isin baasu. Yoo official jedhee hin baafne bilbilli keessan originalaa miti yookaan immoo sobee yookaan tokko kanuma lakkoofsa kana hunda qabu ammallee bakka seetingii seenuwaan seetingii takka isin agarsiisan ammallee about point bakka jiru eega tuqxanii asirratti start information yookaan immoo start information keessa eega seentanii point starting officialidha yookaan immoo original official jedhee baasa kan nama baay'ee official jedhee yoo isinii baase bilbilli kan keessa sun bareedaadha jechuudha. Asirratti bilbilli achirratti official jedhee isinii baase bakka maaratti inni kabira androidiin isaa yeroo takka bilbilli takka maal godha kanuma bilbilli guddaa baay'ee bareedaa ta'e androidiin bilbila keessanii yookaan immoo androidii isaa ni xiqqaata. Kanuma GB'n akkasuma 64 128 ta'e raaniin isaas guddaa lakkoofsa nama isin agarsiise qabu androidii isaa baay'ee xiqqaa ta'uu qaba.
Androidis ni ilaaltu. Android asirraan keessa ilaaluu qabdanu. Android version about point bakka jiru kun bakkuma hunda waa hunda mul'isudha. Software information bakka jedhu kana ni yeroo takkaaf Android isaa waan yoo asirratti 5 jedhan ko kan na baay'ee asirratti 5 tuqaa tokko jedhee jira kan na baay'ee garuu asirratti 5 gadi ta'uu danda'a rakkoon qabu. Android isaa Android version isaa 13 irra baay'een bilbila 12 garuu 12 fi 10 fi 13 kun omaan jiru bareedaadha. Irra baay'een bilbila achirratti 8 yoo jedhee applicationota gurguddoo isiniif fudhatan wanti rakkoo guddaa ta'u jechuudha. Bilbilli bakka nama sin agarsiisatti Androidin version isaa 8 ta'ee jechuudha. Appii yeroo gabbu appiin tokko Android isaa kun guddaa ta'uu isinirraa barbaada yookaan immoo Android bakka amma isin agarsiisee kun yoo xiqqaa ta'e 8 ta'e applicationonni isiniif hin bu'an appiin tokko jechuudha isin rakkisu jechuudha. Kanaafuu Android version isaanii ilaaltu appii buufachuun irratti appii takka yeroo search gootanii buufachuudha akkaatanitti Android inni irratti hojjetu awwala isinii agarra Android hamma irratti hojjeta appii kun jedhee ifa baasee isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu karaa hamma isin agarsiise hunda hammaatiin bilbila takka osoo hin bitin Android lakkoofsa hamma isin agarsiise ka'e kanaan adda baafattanii baruu dandeessu jechuudha. Kabira websaayitiin ni jira. Websaayitii tokko sanis viidiyoo biraa keessatti agarsiisa. Websaayitii isaa galtanii oriijinaalummaa ta'uusaa feekii ta'uusaa adda baafattanii baruu dandeessu jechuudha. Bilbila oriijinaal akka jedhamu kaameraan isaa yoo qulqulluu ta'e takka yeroo fiillafiitii achi garagalchitee kaaftan kaameraan isaa qulqullinaan nama kaasoo ta'e bilbilli sun baay'ee bareeda. iPhone ta'e Samsung ta'e jechuudha. Bilbilli kan keessan yoo kaameraan isaa qulqulluu ta'e yeroo achi garagalchitee kaaftan yookaan ofitti garagalchitee of kaaftanus kaameraa qulqulluu kan qabu bilbila oriijinaalaa jedhama jechuudha. Appilikeeshinoota baay'ee isinii qabachuu danda'a jechuudha. Haala kamiin akka Android yookaan immoo version isaa Android version isaa meeqa akka ta'e ilaaltanu YouTube kootti jala galtanii viidiyoo achirraa ilaaltanii raanii isaa meeqa akka ta'e baruu dandeessu jechuudha. Raanii bilbila akkasuma bareedaadha kan jedhamu takka raanii isaa meeqa akka ta'e bilbilli bareedaa GB isaa immoo meeqa akka ta'e bareedaa isa jiru agarsiisan ture kanaan duratti. Har'a haala kanaan kutaa lammaffaa isaati kun bilbila oriijinaala haala kamitti baruu dandeessan lakkoofsa amma isin agarsiise hundaayyuu bilbila takka oriijinaala eega ta'e oriijinaala kan jedhamu waan amma isin agarsiise hundaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Bakka amma isin agarsiitiin ammaa keessa hin haala kanaatti fayyadamaa isin jira viidiyoon kun asinitti dheerataa jira. Barnoota kutaataanu keessatti akkaataa isin akkasumallee weebsaayitii seen wanti agartanu isin agarsiisa. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira laayikii akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer godhaa gaaffii yoo qabaattan komanteetti barreessaa barnoota taanu hanga waltunutti nagaan tura laayikii fi sheer na gochuun nagatanaa